ወለደችው ማለት ነው ከአማራ ወታደር ስለሆነ ነው እንደዚህ የምትሆነው እኛ ግን አይመለከተንም ስለ ፖለቲካ ምን አባት አቃለ አንተ እከካም ሸሌ ይዛ የተሰረቀብክን ቅባት አስመልስ መጀመሪያ እሺ አንተ እበት እከካም አንተ ገመዳፍ ማናስ ባከረለ ፎሎ አይደለም አንተ ቂማላም ደነ እበት ሽንታም ቅማላም አሜን በላውን ልመርቅክ ግማታም ሸሌ ወንዳ አገረድ ሹጢ ሉጢ ሙጢ አንተ የወንድ ቅንጥር ቱ ወላሂ ማሮዬ والله لازم انقرادة ساكن وطا بقى وطا من لنقرك بيكي لنقرك አንተ እከክ ስማ አሁን ተመለስና ወደ እናትህ ቅንጥር ተመለስና ድጋሚ መፈጠር አለብክ አንተ እበት እኮ ድጋሚ አንተ እከካም አንተ ከወንዳ ጋር ነገባ ካለ ወንዳ ጋር ተለጣፊ ደደም ማይም እከካም ሸሌ ማለት ነው ጅራቹ በርባዳ በርኮ ምስኪና በር አንተ አሁን ወጣ አሁን ከያን ባስሚያ ከምን ገጅ ደካል ከነ ኤሳስ ዲያት አፈሳቱ ከምን ባስ ነን ግሮዳ ከሰቱኑቲ ወይ ዱኬራ ካፍና ኦሮሞ ጉቱ አረፊቲ ኩን ግማታሚን ጥሮፍቱን ኩን ኦሮሞ ሰበበላ ረፍሳት እንኳን ሙባረክ ፊደት እንዲፈማ ጋፈዳ ጀደን ሰነ ይወርነ ነጅበ ወይን ሲገደ ልኪቲ ገልቸኒ ካማልኪቲ ገልቸኒ በርሱ ቄዱ ዋኬሰታቲ በጋ ሁዱን ተቁላ አፍተ ይዲ እንኳን አንተ ቂጣይ ባዶ አንድ ብር ስጡት አንድ ብር ስጡት ሁላችሁ አንድ ብር ስጡት እንኳን ደስ አለክ አንተ ሙሉ እንትን ያርጋል አይደል ቅባቱ ተሰርቆበታል አንድ ብር ስጡት ጂል አንድ ብር አንድ ዩሮ አንድ ዩሮ ስጡት አንተ አሁን ተደብራለህ አንተ የኛ ልጆች ለካ እንዲ ናችሁ አላላ ምስኪን አንድ ብር ላንጣልክ አንድ ብር ስጡት ዋነፊ አንድ ኩዌን ወርደሽ ስጪው ነኔ አንድ ብር ዋን ፍላወር ቤኪ ምስኪን ያንተ ቅባት ሁሉ ጠፋ አይደለ አታልቅስ እሺ እኛን ረዳ ካለ ሙባረክ ሙሰማ ቤት አንድ ብር ጋይስ አካውንትን አስቀምጥ ከባዩ በላይ ደቢ አደበ ቢበር ቢከሰርጊ ወና ጋዲስ ነድፈ አቲሞ እንግዲህ እንዲህ ነው ፈላኝላለ ዋንስን ጫሊ ካትና በርስ ደና ኮፈልቺ ሰበር ካትና በርስ ደና ኮፈልቺ oy gurbicha mara gata turtan garu no bar fajri jalan dufe anin beeku difa magafate ture mima maleke sisa fayyami ti bar argitu fayyali tawu baatu ammu fi qasitani qaaqe male bar dubbatan jiru no duruma ane dudubbanna afan oromo dubbadde yani afan mali hasayarti kana afan mali ti kasina hasayartu jedhe afan mali hasa jedhe kaya cuman jiddudan dedebe anu wajennan ya uzubillah afan mali afan jedhe wajede achira lufte mujatti wal dibte ra kutte darafame suuqi niyo san kesa taetin oromo arrabsa tole sun hundi tarrak arkayette illa dabani I think itin kadachu fi kesa haru olu I don't know garojo isame
ati heerumtee taatanii daawwitii wallaggaa. Mala bibi inshallah heerumtee urta maaliif nagaa hatta. Waan naa qopheessitee jiramu. Mala gaafatta heerumtee urta. Suuraa guutama duuba kaadhu qixaatii tokkoffaa ishee. Qixaatii tokkoffaa. Bakka dheengaddaa sani. No, qixaatii tokkoffaa guutama biloogoota. Qixaatii lammaffaa misinjira yoo qabaatte biloogoota. Guutamaa moo? Guutamaa dhugaa dubbachuun misinjira walirraa hin qabnu. WhatsApp yoo qabaatte biloogoota. Waan TikTokiin ala guutamaa walumarraa iyyuu hin qabnu dhugaa. Hayya TikTokii okay biloogiin gootu. Wanna raadiyeffatta. Faaloo raadiyeffatta. Biloogoota. Yoo ati akkas goote leenca ka ilmoo san sii kenna. Rabbi jedhiiti ati. Ilmootiitii miti inshallah osoo. Uma fete na kete guutama nakka I don't know. In Hawaii. Abi. No. No. Qabi Allah namitti hin takka kafna goote ni qabish. Ana malee namni wallahi ni jiru na fakkaate. Wanta kana bira hin jiran. As ergayyee. Eessa karaa haadhaatiin moo abbaatiin? Karaa mataan illee ta'u. Jechuun karaa haadhaatiin moo abbaatiin? Kaasanii miti garuu firuma malee. Warruma tokko. Akkas taanaan irra ijoolleen ni jedha warruma hasaasaati jechuudha. Ana saasaaree adiin yaa. Ana banki ya arsiidha haati kiyya mojiin maan beekame. Maa ijoollee garagalchaarte. Abbaan argee haati jimma jettee. Yaa. Akka warra shirkaati. Ani moo wallaan shirkaa miti. Qoy hanga. Seefa omati shirka taateef inni shirka ta'uu qaba bakka dirqama. Qoy shirka. Shirka bakka hedduu jirti. Shirka naannoo keenyallee waan jirtu na fakkaata gara Arsii. Of course hin jirti. Yaa akkas na fakkaata. Waan dhabe. Baalillee hin jirti shirka. Arsii keessa jirti gaa shirka. Arsii keessa jirti Arsii. Hin jirti wallaan qabu. Shaashamannee uumama kana keessa shirka amma karaa asallaatitti argamti. Tasiimii karaa asallaatitti achi argamti shirka. Garuu shaashamannee keessa jirti shaashamannee baadiyyaa keessa. Arsiin shirka keessa hin jirti bar. Hin jirtudha. Hin jirti hanqa ofii beekuu bar. Shirka ni jira arsii keessa. Gara asallaa yaa asallaa keessa akka jirtu ni beeka garuu gara shaashamannee gara baalee ni jirti sani malee. Shirka arsii maayyuu barii. Arsii keessa akka jirtu ni beeka bargiin arsii keessa fakkeenyaaf amma arsii shaashamanneetii fi arsii asallaati isa olaala. No baalee keessa illee hin jira bar shirka. Shirka gara Shirka baalee keessa. Baalee keessa hin jirtu shirka. Akkasii. Data illee arsii keessa malee baalee keessa hin jirtu. No nama baalee ka shirka jedhu argeef jedhaara. Amma gosti tiyya baalee keessa ni jirti gosti koo. Akkuma waan gosa garaagaraa qabnu hin taatu. Eegaa.
Ana fali gosa walitti hin qabne. Anaaf birraa gammadii ijoollee ganda takkaati. Dhugaamo. Wallah. Anillee bargosa sanii. Ati maal uffatta? Maal uffattaati? Maali? Obsaaf jettu qabeeti. Bilog godhi. Deemi deemee qabe. Ijoollee ganda takkaa. Yoo doolaara hin ergine asirra giiftii kennuu qabda. Arsiin takkitti teessan jabeeffadha akka baalee farseetitti. Jabeeffadha. Saaraa duubeellee faasariidhaan durboota yaa durboota faasariidhaan saaraa duubeedha itti gaafatamtuu dhimma dubartoota. Akka ati koomentii dubbiftu kana osoo koomentii dubbisee jaalala seenaa wallah. Dhugaamo. Wallahi. Angee bakki gallaalee koomentii nama shanii dubbisee ka barbaadu bichaa keessaa fudhadhee kan jedhe. Akkami argiteetiin arrabsita qofa akkanatti. Gisee mataa qalaalaa. As. TikTokii baraan 2019 irra ture. Yoo san hin jirtan isinuu. 2019. Yaa barani baname san. Gisee koroonaa sanni jira. Osoo Hacaaluun hin du'in dura jira bara. TikTokii sadii at least kanarra gubate. Wannoodha. Ani Hacaaluun du'ee. Ikkuma Hacaaluun du'e san baradhan. Hacaaluun du'e akkas ji'a takkaa yoo son gahin bara. Yeroo san namni baay'een hin jiru yeroo 2019. Amma kun anaaf TikTok meeqaffa sadaffaadha? Sadaffaadha yaa. WhatsApp qorata. Alaikum salaam. Jirtaa bro. Yeroo Oromoon baay'een hin jirtu. Yoo sabonnoo jira imo jira. Imoon akkanuma laayivii seentee haasoftaa barteette. An takka imo laayivii seenee haaseen haasofne. In jira imo laayivii. Achi keessa seentee teetta. Achitti illee akkuma asii kanatti bismillaahi achitti fa'a baraattuu ture. Maa? Laayivii seenan achirratti. Achitti osoo akkana caffaru bula. Erfoonii gurra kaadhee. Ada achi qaramtee dhufte jechuudha. Yaa miidiyaa achi qarame yaada. Miidiyaa irra bahee akka barbaade yaadne jechuun achirra bara. Beena biyya deemna. Gurmicha deemtee beektaa? Kaayiroo kootu biyyaman godhaan biyyan deema osoo deemellee biyya baadiyyaa naqaan. Oo Kaayiroo dhufu fedha gaafa kamiin dhufu fedha beektaa? Gaafa aruuza ibsaa fa'aani dhufa. Achumaan illee kama jalaa irraa qophii godhannee as garagalla. Yaa bitti nama amanu dhibisi amana. Nama amanu dhabame. Maal jechuu? Nama amanantu dhabame si amana hannin. Yaa akkas goona kama jarri qopheeffatee irra qophii godhannee as deebina. Family tab godhaasin. Tab godhaa akkana haasaya.
Taaptaa godhaan haati haati heerumte jettanii taaptaa godhuun ni sinaa. Maaltu na bulleessee dhaqqa? Akkana. Qoy ani kana dhibe maali beektaa? Viidiyoo kan kee nama jala taa'ee kana waraabuu jira jedhee bir. Ati namni amma yoo xiqqaate nama 180 gubbaa kana jira. Eenyutti heerumte? Inni heerumne singilima jira habiibi. Dhagee nama 100 gubbaa kana jira. Mee namni 200 kun sadii yoo baay'ise meeqa taaptaa godha? 600 taaptaa godha bar. Wannummaan akkanatti taa'aniif kaameraa gaddeeffatanii gizee abwaa dubbadhe kaameratti irratti okee dha'uudhaaf. Dheengadda waa karaa qajeelche. Wallaahi. Cinqaan waan sanii waliin arge. Naannoon ulfaata dhugaa. Karama diqqoo tana akkana godhan bas. Wanti guddoon karaa qajeelu wallaahi. Makaraa meeqaan siin jedha nama meeqaa wallolee wallaahi. Namni isa fa'aa dubbadhu naan jedha atiin. No, ani bar dura leetii taate. Osoo duraan na himte wannan jedha. Ani maal dida beektaa? Amala gowwaa kee qabaa. Nama waa gaafadhee irraa dhabuu gatiin feeneef nama waan gaafadhu. Nama waa gaafadhee yoo dhabe macarrasha inshaallah sanduuba waan fedhellee osoo naa godhe dantaa kooti miti. Garuu marfee nama gaafadhee nama irraa dhabee namni yoo foon qolee na nyaachiseen ani dantaa kiyyaa miti. Garuu gizee waa nama gaafadhe san dhabuun fedhu. Namni illee akkasuma akkanarraa dhabuun fedhu. Nama akkasii yaaduu qabdu. Sani bakka nama waa gaafadhaa namarraa waan argadhu nama sanitti gara keessatti mufadha itti lafetti keessatti mufadha. Saniif jecha nama waa gaafachuun fedha. Oma saniif nama meeqaa wallole bakka alaal biloo godhee macaara ishee bakka nama sanuun argine deebi'e. Ijoollee taaftaaf godha. Ana gaafa sa'a 12 taa'u jira. Noo dadhabuu. Amma keessattuu namni gastiifa nasseene taanaan nama saniin gastiin irraa bu'u jechuun ulfaata. Kabajama nama saniitiif jedhee taa'a. Gastiifa balee taanaan garuu gizee geemii taphadhee irraa bahu sa'aatii 3, 4, 5 yoo guddate. Jim gooteen deemtuu dadhabdi. Natti hin tolu bakka namarra cufee deemuun.